Rifeensi keenya akkan warqaan ciccine, akkan warqaan caccabne, akkasuma warroon rifeensa kala fuulduraa fi rifeensa qaccacaa kan ta'e wantoonni nuti fayyadamuu qabnu wantoota rifeensa keenya laaffisanii fi akkasuma wantoota rifeensa keenya dheeressan isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan viidiyoo kiyya kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Wantoonni rifeensa keenya laaffisan akkasuma mootuyyuu dheeressan waliin qabannee dhufne jechuudha. Akkuma beekamu wantoonni rifeensa keenya laaffisan yookiin immoo dheeressu rifeensa goggogaa fi rifeensa qaccacaa kan jedhamu akkasuma warroota fuuldura kanaan rifeensi namoota tokko tokko fuuldura kanaan qabamu sababa jechuudha. Wantoonni kanaan fayyadan immoo tokko tokko yeroo wal ilaallu talbaa, muuzii akkasuma avokaadoo yeroo fayyadamnu keessatti rifeensa keenya baay'ee barbaachisaa jechuudha. Loomiin maaliif fayyada as keessatti yookaan jennu ilaala? Avokaadoon maaliif fayyada? Talbaan maaliif fayyada kan jennu? Ruuzni akkasuma maaliif fayyada yeroo jennu keessatti yoo ilaallu ta'e faayidaa hedduu qaba jechuudha. Asirra maal obboleeyyan kiyya faayidaan inni qabu as keessatti maal isinitti fakkaate? Rifeensa keenya tokkoffaa talbaan rifeensa keenya ni laaffisa, ni dheeressa. Akkasuma rifeensi tokko tokko qaccacaa yookiin rifeensa goggogaa kan jedhamu sirriitti jechuudha. Lammaffaa irratti ruuza jechuudha. Ruuza akkamitti fayyadamnu kan jennu taate bishaan isaa fayyadamna. Bishaan isaa kana keessaa namni ruuza tokko bishaan yookiin xiqqoo takka yookiin kaasaa takkatti naqee kaa'ee sammuu mootuyyuu kaasatti yookiin immoo wantoota qadaada qaban tokkotti kaayyatee achi duuban immoo yeroo sa'aatii lamaaf mataa isaa sanirra tursiisa. Maaliif hojjettanii sa'a lamaan ol mootuyyuu rifeensa keenyaaf hin ta'u jechuudha. Dhibbarraan ga'a. Talbaa yoo fudhannee talbaan tokkoffaa faayidaa hedduu qabdi jechuudha. Rifeensa goggogaaf akkasuma talbaan rifeensa qaccacaa isa jedhamu san baay'ee laaffisa jechuudha. Akkasuma talbaallee faayidaa isii yoo kan fudhannu ta'e talbaa kana bishaanitti naqanna. Talbaa qulqulluu ta'e kan qoshaasaa hin qabne kan ta'e fuunee bishaanitti yeroo naqanne achi duuban mootuyyuu bishaan san xiqqoo ni ho'isna. Ergasii talbaan sun immoo fakkeenyaaf yeroo namni biyya keenyatti da'umsaaf yeroo fayyadamutti talbaan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Amma talbaa kana ergasii bishaan isaa san dhimbiibannee gara rifeensa keenyatti yeroo kan geessinu ta'e talbaan faayidaa hedduu qabdi jechuudha. Rifeensa qaccacaa san ni laaffisa, ni dheeressa jechuudha. Akkasuma avokaadoo yeroo fudhannee ilaallutti avokaadoon faayidaa hedduu qaba jechuudha. Avokaadoon nyaataaf faayidaa qaba, qaama keenyaaf, fuula keenyaaf, rifeensa keenyaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha avokaadoon. Rifeensa qaccacaas akkasumas namoota fuulli isaanii bokuruu yookiin gugurraacha kan fayyadamu yoo kan ta'u ta'e avokaadoon waan kana baay'ee barbaachisaa jechuudha. Rifeensa keenyaaf mootuyyuu avokaadoon akkamitti yoo jettan ta'e avokaadoon killeedhaan walitti makamee killee jedhamee loomii jedhamee akkasitti walitti laakamee dibatame jechuudha. Maaliif hojjetan obboleen kiyya silaa waan kana yeroo tokko hojjedhee isin agarsiisuu nan danda'a. Haalli naaf mijatu waan ta'eef garuu ofii kootii malaan itti fayyadaman karaa hundumaanuu malaan itti fayyadama jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya wantoota kanarraa maal barannaa maal arganna yookaan jettan ta'e wantoonni kun akkama asumarratti muuzii walii ilaalla jechuudha. Muuzii yeroo fudhannu muuziin waa hedduu qabdi. Muuziin fuula keenyallee yeroo qola isii fayyadamtan baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo fakkeenya qola nyaatanii gatootu hin taane fuula keessanii yeroo dhiqattan muuziin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Isa loomii. Loomiin namoonni tokko tokko furii qofaaf fayyada jedhanii yaadanii loomiin kan fayyaddu as keessatti loomiin rifeensa keenya fakkeenyaaf nuti qibaatii garaagaraa dibachuu dandeenya. Qibaatii garaagaraa dibannu keessatti loomii yeroo fayyadamne baay'ee faayidaa hedduu qabdi jechuudha. Loomiin wanti isiin nu fayyaddu rifeensa keenya kan keessatti qibaatiin gadi yookiin qabachuu danda'u kan ta'e san keessatti wantoota hunduma keessattuu loomii yeroo fayyadamtan loomiin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Akkasuma loomiin fuula keenyaafis otoo baay'isuu hin taane xiqqeessitanii fuula keessan yookaan akkasuma hidhii keessanis yeroo dhiqattan baay'ee barbaachisaa jechuudha. As keessatti damma waliin yeroo ilaallu dammi faayidaa hedduu qaba. Maaliif hojjetan obboleen kiyya dammi faayidaa hedduu qaba. Rifeensa keenyaaf faayidaa qaba akkasumas hidhii gurguddeef faayidaa hedduu qaba jechuudha. Maaliif dammi yeroo amma nuti hin toluufi malee
fakkeenyaaf namoonni itti tolan jiraachuu danda'a. As keessatti damma akkamitti fayyadamtaa? Hidhii kee kan goggogee fi akkasumas immoo rifeensa keetiif daa'imni baay'ee barbaachisaadha. Namoonni tokko rifeensi keenya yeroo daa'ima dibannu aarrii nuti fiduu danda'a maal jedhanii kaasan jechuudha. Kuni namoota tokkos danda'a. Tarii immoo aarriin immoo uumamaanis odoo umriin taane aarriin uumamaanis zarraa zarratti kan darbutu jira jechuudha. Aarriin sababni isheen ijoollee waggaatti xiqqoo ta'anii aarriin dhufuu dandeetti daa'imiin fiduu jechuu barbaadeetiniini. Asirratti maal waan ilaaluu barbaanna wantoota kana hundumaa yeroo gootan isin waan amma fakkeenyaaf abukaadoo yeroo hojjetu barbaatte abukaadoo kamtu hojjettanii wanta isa keessaa baaftanii garuu abukaadoo kan adda qofa otoo taane zayituunadhaan walitti makattan jechuudha. Obboleen kiyya maaliif isin jechuu barbaade ruuzallee akkasuma bishaanitti naqattanii ruuza san rifeensa keessan wantoota ittiin afuufamu ittiin afuuftanii akkasitti isin fayyada jedhee yaada. Garuu viidiyoo hojjechuun immoo haasa'a namaatirraayyuu nama galaa isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Waan kana immoo ani haddaa otoo hin taane yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamee ture. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee waan gaariidha. Isin illee irraa barattan immoo abdii qaba jechuudha. Maaliif hojjettan wanta tokko yeroo sodaachuu otoo hin taane itti seentanii gaafa laaltan faayidaa hedduu qaba jechuudha. Dubbachuun baay'ee bareedaadha rifeensi keenya fi namoonni rifeensi isaanii harka kan kuffiyanii ciccituu qajeelu ta'u ta'e rifeensa keessan yeroo hundumaa asirratti inshallah viidiyoo ta'anitti isin barsiisa. Rifeensa keessan yeroo kamuu yeroo raftan qilleensa kennuufii qabdanii filuu qabdanii martanii hidhuu qabdan. Rifeensa keessan akkuma guyyaa ukkaamsitanitti yoo halkan akkasitti ittiin raftan ta'e rifeensa keessan ni ciccita jechuudha. Maaliif qilleensa argatu ati hin filtuu hin dhiidhe akkasumatti dhiibta hin filtuu ta'e rakkoo guddaadha isin jechuu barbaada. Obboleen kiyya viidiyoo kiyya kana mootu yoo laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Shirna godha please na jecha beeksisa isin jechuu barbaada. Warroonni wanni kun akkamiin jetta yoo ta'e hojjedha laalaa itti fayyadaman jechuudha. Waan tokko irra sodaachuu gaafa itti dhuftanii waan san xumtanii ilaaltan bakka akkasitti irraa argattu malee ilaalma oo sodaatanii mootuyyuu rakkoodha jechuudha. Omaarraa faayidaa fayyadamuu dandeettan isin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya kana mootuyyuu akka nama hunda biraan geettan abdii isin irraa qaba. Wanni kun immoo faayidaa hedduu qaba. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Baay'ee kan namatti toludha. Faayidaa fuula keenya fi rifeensa keenya qaama keenya hundumaafuu waan fayyadudha. Wantoota nyaata fayyadamanii wantoota mootuyyuu namoota borcee qabanii fayyadamanii kanaaf isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya waan kanatti fayyadamaa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee bareedaadha.